Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota gaarii fayyatuuf jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Baroonni YouTube chaanaalii kiyya faaraa taata YouTube kiyya subscribe laayikii gochuudhaan maatiin naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo warra deebiidhaan bakka nagaan dhuftanii welcome isiniin jedha. Wal jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jedha. Ijoollee Oromoo walaa gargaaruu isiniin jedha. Kanaafiyyuu har'a immoo viidiyoo akkamittiin qabadhee dhufe viidiyoo piraankii awwalmarraa piraankii godheen beeku yeroo jalqabaatiif piraankii gochuu kiyya. Hiriyaa kiyya asmaraa piraankii gochuu barbaada. Piraankii kana immoo maal akkan jedhuunii fi akkam akkan godhu haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na faana tura. Hiriyaa kiyya hiriyaa dhugaatiin asmaraadhaan maal jedhaani osoo mana madaamii hojjedhu daa'imni madaamiin harkatti dhukkubsattee kan harkatti naafaa dhuftee baddalamtee sadiifiyyuu naqamanii gara seeraa nageessanii kootuutii bakka seera kanaa doolaara 200 kaffaliitii rakkoo kana keessa na baasiin jedhaani waan naan jettuuf maal akka naan jettu haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaatii. Hiriyaan dhugaatamii kan jedhu immoo akkasitti ni amantanii viidiyoo wajjin kanaafiyyuu amma itti dawwalaa jechuudha. Mee maal akka naan jettu ni dhageessanii itti dawwalan. Hello. Akkam jirta Asmaraan? Nagaa galata Rabbii akkamiin jiruuf jireenya? Jireenya bira bareeda Rabbiin yamaa badde. Hin banne dalaguma na baay'ate ati hoo maan badde? Anuma jira kana dalaguma malee waan biraatti miti maal fakkaata dhiyees? Wayne jireenya illee gaariidha rakkoo addaa tokko na muddate har'a. Maal biyya maal taate? Wayne rakkoo tokko na muddate maaliin ta'a? Maal taate irratti maal rakkinisa? Rakkinni isaa ati hiriyaati yamii? Ati hiriyaati ya dhugaati ati gaafa rakkate gaafa gaddaa gaafa gammachuu rakkoo keessa na baastami. Kanaafiyyuu har'a maalan ta'e siite rakkoo maalitti na muddate siite maalan akka waan dubbaddu hin beeku akkata sitti immoo hin beeku. Maal taate Rabbii natti mee? Har'a osoon daa'ima madaamii bakka na dalagullee akkattan dalagullee ni beekta fooqii sadaffaa sanirraa dur daa'ima qabee taa'u daa'imni achitti na harkaa kuftee daa'imni baay'ee dhukkubsattee baay'ee miidhamtee jirti. Daa'ima tana fuudhanii mana yaalaa geessanii anaan immoo na qabanii tooni poolisiidhaan na qabanii gara mana seeraa na geessanii jiranii anama bakka mana seeraatiin jira. Ijoollee hedduu silkiin alaa kaasuu didanii kanaafiyyuu mana hidhaa kanaa bahuudhaaf immoo doolaara 200 na barbaachisa. Doolaara 200 hoo qabaatti daddabi kottuutii na baasa. Maal Rabbii hojii akkana maal akkana ammoo? Ani kana hojii akkanaa rabbuun taa beeku malee ani hin beeku rakkoon akkanaa na muddateetu hin beeku maal kiyyaan godha akka? Rabbii yaa doolaara illee akka eeggatanii arge? Maal biyya biraan beektu? Ani nama biraa maal hin beeka hiriyaan tiyyasii hiriyaan dhugaatii yassii nama biraa eenyuun beekeetti dawalee sa'aatii kana ani amma mana jiru bara harka poolisiitiin qabamee mana hidhaa jira. Silkiin harkaa fuudhuuf deemanii deddeebiitii rakkoo tana keessaa na baase birrii qabdu fidii koottu. Rabbii yaa ni qabu maal godhu reefa ijoollee warra alaa hojjetanitti dawwaliitii gaafadhu malee qalbii wanta godhu jiru isheen. Ati anana beektaa bara ijoollee ala hojjetanillee hin beeku ijoollee illee hin beeku sinnatti dhiyaata sitti waa hunda naa ta'a ati gaafa rakkoo kana keessa baate birrii 200 naa kennitu ta'eef immoo maaliif rakkoo kana keessa nan baasne? Dhugaa birrii 200 miti Rabbii yaa maal si gochuu danda'a kaare? Dawwaliitii ijoollee beektu gaafadhu malee kaanessa si fiduu yaa. Maaliif ijoolleen beeku hin jiru sin beeka sin jaaladha sin amana na amanta nama biraa hin beeku namatti akka hin dhiyaanne ni beekta eenyuun argadha sa'aatii kana? Maala lubbuutii ati shillaa goote akkanatti natti qoofta maala odoo mana hidhaa hin galin yoo gale silkiin harkaa fudha yoo silkiin harkaa fudhan immoo booda na argachuu hin dandeessu ijoolletti illee na wada waliiti ijoollee illee na argamsiisi maaloo dafi lubbuutii ya baraare. Ati edaa hiriyaati ya gaafa nani qaama guutuu qabu fi gaafa fayyaa qabu bichaan afaan jiraatte hara rakkootti nagatta na rakkadhee bara. Akkasitti kan biyya akkasitti illee na rakkadhe maal godhu hin qabu. Ishoo fi waan qabaannu hamma daa'imitti nu kun rakkoodha. Ofan immoo ijoollee hiriyoota fi biraatti illee ni miti rakkoo kana keessa na baasiti. Yoon gaafan as keessa bahe yoo lubbuun xiyya baate silaa ani hin bahaqiitii fi kennaatiin maala rakkoo keessa hin jiraan hin rakkadhe. Lubbii osoo birriin ta'e birrii miti amma osoo jiraate birrii inni illee naaf hin kennitu.
rakkoo keessa na baasa. Amma kana beekta wanni rakkoo ta'e daa'ima kana yoo lubbuun isaa darbe daa'imni kun lubbuun dabaraan anillee akka mana hidhaa keessa hin baane akka lubbuun kee darbu ni beekta. Gaafa du'e walii boonyee walii iyyinee tooni wal duuba baachuu osoo hin taane gaafa jiru wal gargaaruudha waan ta'eef rakkoo sana keessa na baase. Asmaraatii hiriyaati dhugaa. Rakkadhee rakkoo sana keessa na baase. Rabbiin kadhachuu anuun akka dadha rakkoo keessa nan baasu jedha. Ati hiriyaa gaafa fayyaa qabuuti malee hiriyaan gaafa rakkadeetii miti qaba. Hirgixannaa nagaruu birrii kee argattee. Hello. Birrii kee biyya argattee hirgixannaa nagaruu birrii hin qabdu jechuudha kan ittiin na gargaartu. Ayyee bakka biraan keessi godhe biraankii taate rakkoo wayiitu nan muddanne. Lafti odoo zoora ijoollee na barbaade naan didda wayyoo yoo biraankii taate kan biraankii taate garuu gara doon. Firaan kee ajaa'ibaa taate galatoomi garuu galatoomi baay'ee si galateeffadha. Ooma seeni marini bakka amirmee fayyitaa firaankii taate hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyatti nagaa dhaammadhuuti laayikii sabskiraabii godhaafi jedhiiniti galatoomi. Amiin. Ayyee galatoomi. Ijoollee Oromoo kunoo argitanii firaankii ajaa'ibaatii hiriyaan dhugaatamee hiriyaan sobaatamee jennee kan isa dabaafachuu ni dandeenya. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti galatoomaa.